Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti gamaggamni raawwii hojii ji'a hadoolessaa hooggantoota magaalichaa hirmaachisuun gaggeeffame. Hooggantoonni magaalaaf kutaa magaalaa kanaanaalee hirmaattota sagantichaa yoo ta'an kaayyoon gamaggamichaatis hojii ji'a hadoolessaa keessa hojjechuuf karoora karoorsaniif raawwii isaa wal madaalchisuun ciminaa fi hanqina adda baasuun cimina galtee godhachuudhaan gara fuulduraa hanqina irratti hojjechuufidha. Raawwiin kilaastara tajaajilaa fi kilaastara diinagdee hooggansa tajaajilaaf damee diinagdeen kan dhiyaate yoo ta'us karaa kilaastaraa tajaajilaatiin balfa kaasuu fi magaala qulqulleessuu dhaabbiin biqiltootaa kan hojjetame yoo ta'u gama diinagdeetiin magaalaa Adaamaa jiddugala koonfaransii magaalaa hawwattuu taasisuun galii haala sassaabuun hojii gaariin hojjetamaa turuun sabsabii balfaa wajjin wal qabatu keessattuu balfa gogaa irratti gaafa ilaalutti % 86.2 balfa jajjabaa idileessuu sassaabuu waliigalatti karoora qabameerra meetir kuubii qabame kan raawwatamedha. Hojii qulqullina magaalaa idileessuu wajjin wal qabatu irratti kunis keessattuu ganna giddu galeessa godhachuudhaan hojii naannoo kanatti hojjetame karoora jaara qabameerra fooyyee ta'uu isaati. Dhaabbii biqiltuus dhugaa dubbachuudhaaf karoora qabameerra gaafa ilaallu hojiin guddaan naannoo kanatti kan hojjetame ta'u Adaamaa giddugala dinagdee manufacturing keessattuu industrii manufacturing fi lammaffaa dhimma turizimii wal qabatudha. Dhimmoonni kun immoo kan isaan lafa qabachuu danda'an milkaa'uu kan danda'an yoo investmentiif haalli mijataa uumamedha. Oomishaa fi oomishtummaa guddisuu yoo dandeenyedha. Akkasumas alergee irratti hojjechuu kan alaagalu bakka buusuu hojii dhabdummaa hir'isuudhaan galii guddisuu giddu galeessa godhachuun kan hojjetudha. Gabaasa booda hirmaattonni barumsa ilaalchisee manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaruuf karoora qabameen itti deemuu irratti laafinni jiraachuu kunis qindoomina qooda fudhattoota barbaachisaa gama fayyaatiin dhaabbilee fayyaa hunda keessatti biqiltoota nyaataa fi miidhaginaaf oolan ogeeyyii qonnaa wajjin wal dubbisuun dhaabaa turu hoteelota gurguddoo 25 jiran irratti kallattii kenname bu'uura godhachuudhaan hojjechaa jiraachuu magaalomsuu fi magaala bosonaan uwwisuu irratti hawaasni ilaalcha isaanii akka cimsatan taasisaa jiraachuu hirmaattonni sagantichaa kaasan. Manneen barnoota bu'uura boruutis ganna kana keessa hojjetamee xumuramee akka keessaa ba'amudha. Haa ta'u malee ammas riqichni bakka kana jiru haga ammaatti manni barumsaa jalqabbii gaarii keessa jiru kan torban roobooti. Kunneen ganaa qophii lafaarra jiru. Dhaabbilee fayyaa qabnu hunda keessattuu biqiltuu nyaataaf oolu akka dhaabnu biqiltuu bareedinaa fi gaaddisaaf ta'us hawaasni dhufus haara galfatee akka deemu gaaddisa jalatti kana jiddu galeessa godhanneetiin kan hojjenne. Tamaan paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashaannaa fi Hajjamaa hojiilee saglaan xiyyeeffannoon akka itti kennamu kallattii walii kennuun hojiitti bobbaanee jirra kunis fooyya'insi gaariin jiraachuu hubanne jechuun ibsan. Hojii adoolessaa hojii maataa fi kallattii kenname sana bu'uura godhachuudhaan sadarkaa hundatti amma ta'e ilaalamuu jalqabuun kallattii osoo hin cabsiin iddoo baay'eetti karaa jedhamuu danda'uun hordoffii fi karaa adda addaatiin hordoffii taasisaa turreen hanga miseensa keenya waajjira keessa jirutti haalli itti deemame gaariidha kan jedhu sana ilaaluu dandeenyeerra jechuudha. Yeroo kamiyyuu caalaa hojii ji'a tokko bifa akkasiitiin ilaaluun gaariidha kan jedhudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hanqina hojii ji'a adoolessaa keessa mul'achaa ture ji'a itti aanutti fooyyessuu kadeestara baadiyyaa xumuruu shinshaanoo fi kaartaan karaa seera qabeessaan kennamee xumuramuu qaba. Hanga hagayya 15 bara 2017tti Adaamaa magaalomsuu fi bosonoomsuun keessaa ba'uu qabdu jechuunis ibsan. Hojii ganna kana ji'a darbee sarkaa yaadamne waan harca'eef xiyyeeffannee seektarri hundu aanaan hundu ji'a kana xiiqii addaatiin hojjechuu qabna jechuudha. Hojii gannaa mana barnoota bu'uura boruu ijaaruu iddoo oolmaa dargaggoota daa'immanii ispoortii waan isaan keessaan bisan baay'een jiru ijaaruu waliigalaan hojiin ji'aaf kenname baay'ee waan ta'eef hojii gannaa kan jennuun baay'eedha jechuudha. Seektarri hundi aanaan hundi ijaaruu qabaa jechuudha. Fixuu qabaa jechuudha.